Addunyaa kanarraa rabbiin galgala namaan balleessin akkuma argitanii viidiyoo Sa'iidoo argitanii jirtu jedheeti yaada ijoollee baay'eenii Sa'iidoonii hedduu Sumayyaa barbaachaa fi Yamanii dhaqee Yamanii keessatti rakkachaa jira jechuudha. Haala kanarra jira takkaa caatii qaamii hin beekne caatii qaamii eegalee baarandaa yookaan immoo bakkee keessatti galaa jira jechuudha. Akkuma isin argitanii hedduu baay'ee waan nama gaddisiisuu fi baay'ee onnee nama cabsudha jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi ilmi dhiiraa tokko gaafa bakkeetti darbatamee kufee waan nyaatuu fi waan dhugu dhabee iddoo bultii dhabee gaafa akkana ta'u hedduu tokko qalbii nama nyaata jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi caatiillee hin qaaminii lakki dhiisii jedhanii hiriyoonni isaa gorsaa turan jechuudha. Garuu hin dide jechuudha. Ayyuunis akkuma argitan guyyaa har'aa jechuudha. Mintinii deemtee jirti maanni maqaansa dirree daawwaa deemtee jirti. Dirree daawwaa irraan immoo gara Yamanii deemuudhaaf jechuudha. Kana hundaa kan hojjetes hojiidhuma hayyuuti waan ta'eef hundaafuu rabbi haa laaffisuuf malee Sa'iidoon baay'ee rakkatee rakkoo guddaa keessa jira jechuudha. Kaleessas himatee ture dheengaddas himatee ture jechuudha. Ani waan ittiin naqe Sumayyaa barbaadu hin qabu hin naqu maallaqa fixadheetiin jira jedhee garuu immoo mucaasaa dhukkubsatee jennaan garaan abbaa naman teessisu garaan dhalaa naman teessisu ijoollee isaati jedheetu ba'ee deeme jechuudha. Guyyaa kaleessaa deeme. Har'a mana namaallee galee nama sin rakkisuu fira koos immoo rakkisuu hamma yoomiitti fira rakkisan jedheeti kan inni caatii qaammiidhaa fi akkasumas immoo baarandaa ijoollee bulanii wajjini taa'ee achi rafaa jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi hedduu tokko namatti illee dhaga'ama namallee gaddisiisa jechuun rabbiin jechuudha jalqaba kee tolchuu osoo hin taane dhuma kee haa bareechu. Dhugaa rabbii gaafa namni akkas nama jedhee nama eebbisu qaldii namatti fakkaata yeroo tokko maatiin keenya gaafa nu eebbisanii rabbiin dhuma kee haa bareechu gaafa jedhanii qaldii namatti fakkaata jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi amma reefuu naaf galee jira jechuudha. Sa'iidoo kanarratti hedduu waan baay'eetu naaf galee dhugaa dubbachuu fi kaleessa deengadda akkuma nama tokko hojjetachaa gaa'ela gammachuu akkasumas immoo ijoollee babbareedduu waa hundumaa baqa laayifii adda addaa laayifii bareedaa dabarsaa ture jechuudha. Har'a immoo carraan isaa fidee kanarra buuse kun aga bakkee buluutti akka aga jaartii isaa hojii waliikuu aga hilmaan isaa ijaan arguu dhabu kana caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Kana caalaa immoo wanti onnee nama cabsu hin jiru. Baay'ee tokko namatti dhaga'ama haga nama tokko jechuudha. Kan ilmi namaa tokko namaaf yaadu yookaanis immoo ilmi namaa namarraan kan adda bahee uumamee fi baqa namaaf yaadu namarra kan caalchisee yaaduufidha namni horiirraa kan adda bahee uumameef jechuudha. Hedduu baqa yaadee dadhabee ittis dhiphatee dadhabee waanis godhus hin dhabee achis hin deemee asis hin deemee gara ba'uunaanis wal dhaalee ammatti dhiisee bakkee keessatti saatiin kun saatii aduuti saatiin kun saatii gubiinsaatii hin beektu biyya arabaa ho'a jira jechuudha. Saatii kana yoo gara Itoophiyaa keenya roobni roobaa jiraate malee saatii kana biyya arabaatii ho'as akkamiiti jechuudha. Ho'a kana keessa jechuudha. Awwaara kana keessa miila qullaa caammaa tokko keewwatee caammaa tokko baafateetu jira jechuudha. Goddanyaansaa haga tokko homaan jedhu iyyuu garuunis isarraan addan jiru innis maallaqa qabu natti hin fakkaatu hojii gahaa waan qabu natti hin fakkaatu kottu mana kiyyatti galii yookaanis immoo damoosa kiyyaa haga'u damoosi kiyya ga'uuf deemaa jira. Damoosi kiyya ga'aa jira waan ta'eef damoosa koraasii kenna deebitee biyyatti galtaa yookaan immoo mana kireeffatta jedheeniiti kan inni kadhachaa jiru. Saniin booddee Sa'iidoon immoo maal jedhani lakki ani namarraa adda miti ijoollee Itoophiyaati yookaanis immoo namumadha kan bakkee kana keessa jiraachaa jiru. Isaaniyyuu bakkee keessa jiraachaa jiru miti ree ani isaanirraayyuu adda hin jiru waan ta'eef asuman jiraadha kan jedhu murtoo isaa murteeffatee bakkee jiraachuu jalqabee jechuudha. Kanaafi akka ilma Oromoo tokkootti akka nama tokkootti jechuudha namuma waan ta'eef iyyuu jechuudha hedduu namatti dhaga'ama. Maaliif jireenya isaa kaleessa waan gaarii inni dabarsaa ture haadha manaa isaa wajjin waan gaarii hojjechaa ture har'a immoo gaafa akkana ta'u hedduu namatti dhaga'ama hedduu nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuu fi ani baay'ee tokko gaddee baay'ee tokko qalbiin kiyyaallee na cabe jechuudha. Kunis kan ta'eef Sumayyaan aarii Sumayyaati kun hundaa jechuudha. Kun hundaa iyyama isaan ala yookaan immoo seera isheen ala darbee waan fuudheef waan ishee gaddisiiseefidhi fituu kana hundaa irratti raawwattee isheenis biyyaa ba'uu akkasumas mana madaamii galee hojii hojjedhaa ilmaan seesillee dhukkubsataniiru. Sababii kanaatti bakka ilmaan kiyyas immoo mana qorichaa jiru. Maal akka dhukkubuun beeku mucaa kiyya marfee qofa waraansiisuu qofan arge malee maal akka dhukkubu hin beeku jedhe. Akkuma isin argitan birrii ishee qabu ishee harkaa qabu sun ayyuudhaa kennee dhufe isheen kun karaa baaraa
deemaa jirti jechuudha. Amma Iyyaasuun barbaacha deemaa jira. Ofumaa wal jala darbaniiru. Sheyyoon yaabbattee doonii baaburaa doonii yaabbattee sheyyoonaa kan ittiin bishaaniin deemanii duus jiraadhu achumatti hin argama jette isheen akka Sa'iidoon maallaqa hin qabne hin beekti. Akka Sa'iidoon rakkatee jiru hin beekti. Osoo beektuutu isheen illee biyyaa baatee itti dabalamaa jirti. Sa'iidoon illee jechuudha rakkannaan biyyaa ba'e jaallatee mitiin ilmaansaaf jedhee biyyaa ba'e. Maaf ilmoon saree nama gooti waan ta'eef wanta ilmoon nama hin goone hin jirtu addunyaa kanarra. Kan itti rakkattuuf, kan itti dhiphattuuf, kan itti hojjettuuf, kan itti laffaatee halkanii guyyaa irra badhabduuf ilmoo kee jiraachifachuuf malee horma nyaachisuuf yookaan immoo horma jiraachisuuf miti jechuudha. Kanadha kan biyyaa baasee isaan taphatee kun akkasitti saree ta'e bakka itti hafe jechuudha. Malee ani akka kiyyatti utuu Sumayyaan tole jettee fi kanallee argitee araaramtee fi garaa laaftee fi galfatte maaliif qorrillee bakkeetti dhahuu danda'a. Bakkeetti miidhamuu yookaan waa ta'uu danda'a ayyuu jechuudha. Utuu Iyyaasuun immoo qaqqabee ayyuu deebisee bareeda. Maaliif achi gaanii achitti rakkachuu dhiphachuudha malee faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Achitti dhiphatanii achitti rakkachuudha malee wal gaanii achitti rakkachuudha malee faayidaa tokko hin qabanii jechuudha. Kanaaf hunda isaaniif iyyuu Rabbiin alaaffisuu baay'ee tokko ulfaataa ta'ee jira. Baay'ee tokko yaaddoo ta'ee jira. Ani hin beekun ijoolleen keenya Oromoon achi keessa guutanii jiru. Utuu mana isaanii dhaqee faan jedha. Abdiin faan utuu dhufanii barbaadaniin jedha. Hajjiin faan utuu dhufanii barbaadaniin jedha. Maaliif achiinis achi jira. Abdiinis achi jira. Goddanyaansa Muktaaris achi jira. Utuu mana isaanii dhaqee hedduu tokkorra bareedaadha. Maaliif amma bakka itti rakkatu amma yuutuubiin maallaqa kaffaluufitti utuu achi dhaqee natti tolaanaa bareeda akka mataa kiyyaatti utuu mana isaanii dhaqee saalfachuu dhiise maaf qorrillee yoo bakka itti dhahee gadheedha. Aduun kun illee yoo mataa rukute gadheedha. Inni amma nama rakkisu maaliif nama rakkisaa jedheeti kan inni bakka itti galee hundaafuu baay'ee nama yaaddessa dhugaa Rabbi. Baay'een isaanii mataa hidhaa ta'e dhugaa Rabbi. Mataanuu lakkafe mataanuu hidha dhugaa Rabbi. Rabbiin alaaffisuuf malee waan jenne tokkollee hin qabnu. Akkasii ijoollee keenya viidiyoocha argitaniitu jedhee yaada warroon hin argine immoo dhaqaa ilaalaa viidiyoo isaas hin jira. Viidiyoo adda addaa gadhiifame Iyyaasuun illee dirree daawwaa deeme ganama ayyuun viidiyoo ganama gadhiiste inni reefuu qototamaa dirree daawwaan naqadee jira jechuudha. Hunda isaaniifuu Rabbiin alaaffisu. Rabbiin ayyuu haa deebisu. Rabbiin immoo Sumayyaa Sa'iidootti haa deebisu. Du'aa gochuufidha malee baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee tokko nama cannaqa bakka dhugaa Rabbi. Ana akka kootee hedduu tokko na cannaqe bakka otoo na ta'e akkam taa'utu obboleessa kootee otoo obboleettii kootee akkamiin taa'adha kan jedhamu bakka namummaa waan natti jiruuf hedduu tokko cinqabee hedduu tokko yaadde jechuudha. Hundaafuu Rabbi laaffisuuf malee waan jenne tokkollee hin qabnu.